ብዙ ነገሬ ናት። ሲቸግረኝ እሷ ጋር ነው የምንደውለው። ስለ አልሚ አይወራም። እህት አይደለችም እኮ የእናትም ልዩ ናት እኮ። አካል እናት ነው ያደግነው፣ ለምንም ነው ያደግነው። እሷ ናት ሰብሳቢያችን ናት። አልሚ የምትገለጽ ልጅ አይደለችም እኮ። ቀደግ ናት። ሽቁጥቁጥ ላለ ሁሉ ያያት ሁሉ የሚወዳት ናት እኮ። አልሚ ተኝታ አታድርም። ስታርሰን እንኳን ሌሊት 2 ሰዓት እንኳን ብተኛ ነው ሌሊት። አልሚ አተኛም እኮ ይርባቸዋል ትላለች፣ እህቶችን ትላለች። እሷ አውቆ ነው የነጠቀን እኮ። ስልክ እንኳን ከሱ ጋር ሆና ከመሸ እንኳን አታወራ። ስለሚያናድዳት ዘግታ ቢሮ ሆና ነው የምትደውል። akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota siifan toop jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaan koo bakka jirtu sinaa dhaqqaba jecha har'a mata duree nama gaddisiisu wayii isinii qabadheen dhufeenis dhugaa waan miira nama cabsu waan haasa'aaf illee hin tolle garuu haa ta'uuti haganatti dhagaame tokko dubbachumaaf kan dhufe dhugaan keessa kiyya maarra natti dhagaame jira haamila kiyya illee na cabsee jira duuti hin jirti kuma obboleettii keenya mata duree kanarratti arguuf deemtanii haala obboleettiin ittiin haasoftullee waan miidiyaa kanarratti deemu hedduu nama gaddisiisaa dhugaa dhageettitti illee namatti hin tolu. Haadha manaatii fi abbaa manaa tokkotu wal lolee wal dhabdii keessa jidduu lamaan haadha manaa fi abbaa manaa waggaa 20 lubbuu namaa balleesse mana hidhaa ture. Mana hidhaa kan deddeebiteetu osuma gaafachaa turtu mana hidhaa kana keessatti waggaa 20 jechuun xiqqaa miti umurii nama tokkooti. Dhugaa rabbii yeroo isaa isheetillee isa geggeessite isa eegaa turte har'a baaburuu ba'a jaarsi kee jettee waggaa 20 jechuun waggaa lama waggaa tokko miti yeroo amma kana keessatti waggaa tokko nama eeguun guddaadha. Sana keessa dabartee garuu abbaa manaa kee jettee har'a baaburuu ba'a jettee mana hidhaa keessatti deddeebitee kan isa gaggaafattu irraan kan hafe waan akkanaa gocha akkanaa irratti hojjechuun isaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisallee namatti dhagahamalleedha. Ani waan amantiidhaaf illee namaaf hin tolle. Haadha manaatiif abbaa manaa kun yeroo waggaa 20 mana hidhaa keessa ture. Mana hidhaa keessaa ammoo adabbii ofii fixatee yeroo ba'utti mana bultii ofii gaa'ela isaanii akka haarawaatitti haaromsiisanii gaa'ela eegalanii turanii. Gaa'ela eegalanii haga torbee 3 immoo akkas wajjin taanee haga bultii 21 immoo akkas waliin taanee waldhabbiin uumame jennaan jidduu kana keessatti waldhabbiin yoo uumamu kara maatii isheetti baddee deebisee jaarsummaadhaan kara mana maatii isheetitti manatti deeffatee yoo jedhu dhugaa waan hedduu nama gaddisiisu manatti deeffatee ilmi namaa tokko waldhabdiin inuma jira walitti bu'iinsa ni jira nama ta'ee kan hin balleessine jiru nama ta'ee kan immoo akkasumas immoo dogongorreen jiru badii qabaachuus dandeessi badii qabaachuu dandeessi garuu haala suukaneessaa ta'een haala gurratti illee namaan tolle dhuga ilmi namaa akkana hin godha jedhanii yaaduun miti lubbuu namaati irratti waan akkanaa murteessuuni hin jira miti lubbuu keessatti waan beellee yookiin raammoo tokkorra yoo dhaabbattu keessa keetitti dhagaamaati garuu ilma namaa nama harka keetii nyaatee dhuge nama waliin jiraatte nama waliin gaa'ela goote irratti waan akkanaa kana jechuun dhugaa baay'ee ulfaata akka eenyummaa tokkootitti haamilee nama cabsaa ana akka kiyyatti dhugaa hedduu natti ulfaate yoon yaaduyyuu sodaa keessa kiyyatti akka waan nama ishee beeketu onnoo jedhutti natti dhagaamee jira waan kanarratti akkasumatti utuma deemanuu walitti dhabdee garuu ajjeesee jedhan haadha manaa isaa san ajjeesuun keessa darbee haala suukaneessaa ta'een kukkutee qaama ishee cicciree akka ajjeesuu keessa darbee cicciree akkasitti mana fincaanii yookiin immoo shintibeetii keessatti gate jedhamutti dhugaa gurraaf illee hin tolu. Du'uun waanuma jiru nama ta'ee addunyaa kanarratti kanaaf hin jiru guyyaa isaa eeggatee du'a. Garuu haala suukaneessaa ta'e kanaan akkanatti ilmi namaa tokko qaama kee cicciree qaama kee mummureetu akkasitti shintibeetii keessatti gatu jechuun kun miti namni fayyaa qabu nama nyaattee wajjin bulte miti namni sammuun isaa likkii dalagu namni amroon isaa hin hojjenne yookiin immoo sammuun tuqame tokkoyyuu waan godhu irratti coraa qaban hin jira mitiire si qaba dhugaan akka kiyyaatti maara dhageettittuu natti hin tolle baay'ee natti dhagaamee jira akka nama tokkootitti yeroo miidiyaa kanarratti dhagahu sirriitti garaa na nyaattellee dhugaa hin beeku akkuma eenyummaa tokko irratti miidiyaa irratti dhaga'e. Garuu nama taatee du'uun keen oolu garuu haalli du'iinsi keetii yoo bushaa'u
hedduu nama gaddisiisaa obboleettiin akka jettetti haala sagalee obboleettii kana dhageeffatanii jirtanii garuu nama miskiina turte nama gaarummaan yoo walloltee bultii keessatti walitti bu'iinsi abbaa manaa wajjin hoo jiraate dhugaa ajjeesuun barbaachisaa yoo miti nama tokko yoo walii galtee dhabde hiiktee too atis karaa keeti ishiinis karaa deemuun kun furmaata tokko natti fakkaata garuu gara jabummaa san keessa darbee inni kun lubbuu ishii dabarsee qaama ishii akka qircaatitti mummuree sagaraa keessatti gatu jechuun dhugaa baay'ee ulfaata. Maaliif ilma namaa tokkorraan eegamu waan namarraa hin eegamne waan dalaguufillee yookiin immoo haasa'umaafillee namaaf hin tolle jaartii dhiisitti diina keeyyuu osoo diina kee ta'e gocha akkana namarratti dalaguun baay'ee ulfaataayyuu garuu isallee waan isa kakaasee kana godheef rabbiin isa haa beeku waan hundumayyuu haa rabbitu beeka garuu akka namaatitti an dhugaa rabbii walitti bu'iinsi bultii keessatti yeroo bultii keessatti addaan fagaattee walitti deebitu waan hedduu jijjiiramuu danda'a akka gatee deemsanii miti jireenyillee eenyumti keetillee biyyarraa fagaattee yoo biyyatti deebitu gaala keessarraa fagaattee gaala kee keessatti yoo deebitu hedduu jira si dhiphisa dhuguma dubbachuuf garaagarummaan ni jira akka argite sanitti miti kan hedduu ilmi namaa kun jireenyu si jijjiirti miti namaafti yookiin inni akka waggaa 20 dura gatee deemsan ta'uu danda'a dogongorrii uumamuu danda'a haalli jireenyaa jijjiiramuu danda'a garuu isheen osoo jaalachuu baatte waggaa 20 kana keessatti hormuu dandeessi dhaluu dandeessi yeroo ishiitti fayyadamuu dandeessi turteeyyuu garuu jaarsa kiyya jettee waggaa 20 kana teessee isa eedde inni immoo garuu gocha isheen gooteef san sila gocha isheen gooteef san waan gaariidhaan hubachiise waan gaariidhaan ishee dhafteechisuu qabaayyuu ishee galateeffachuu qabaayyuu garuu galanni ishee sun waggaa 20 mulu kan teessee eedde suni akka badiititti qoxxoramee lubbuu ishee dabarsuu keessa darbee qaama ishee mummuruu bira ga'e dhugaa wanni garaa nama nyaatu keessaa ilmi namaa yeroo du'e homaa jechuu miti namni kamiyyuu ni du'a karaa kamittuu lubbuun guyyaa baatutti hin baate garuu maatii ishee sanitti sagaraa keessa obboleeyyan ishee yoo qaama ishee san guuranii dhugaa baay'ee garaa nama nyaata ilma namaa tokko sammuu kee keessatti atumtu obboleettii kee yookiin immoo obboleessi kee tokko lubbuun isaa buqatee qaamni isaa ciccirame yoo argitu umrii kee guutuu waan sammuu kee keessa waan qaama kee keessaan banne waan yaada kee keessaan waan dagachuu hin dandeenye namni yoo du'e inni dagatama ni irraanfatama isaa dhuguma ni irraanfatama yookiin immoo yoo kala rabbi lubbuusaa haamaaru nullee achi deemna jettee yoo yaaduu dandeessaa haadha qabaachuu dandeessaa abbaa qabaachuu buleetti qabaachuu dandeessi hundumti keenya nama du'an oollee foontu addunyaa kanarraa jiru foon keenya immoo du'aadha yoom akka ba'uun beeknu lubbuun tasa baatee guyyaa rabbiin sii katame ba'uun isheen ooltu garuu bu'iinsa lubbuu keessa darbite miidhaan qaama ishee kanarraa ga'eerra obboleeyyan sagaraa keessaa qaama ishee kana guurrataniitu waan akkanaa kana keessattuu gochi isaanii yookiin immoo yoo harka keessatti namni tokko atumti yoo laaltu akka nama horii qaratetti yoo qaama ilmaan keetiin intala keetii guurtee shintibeetii keessaa baasteetu reeffa isaanii san mana marmaraatti geessan dhugaa namatti ulfaata nama amroo keessaa illee hin ba'u yaada keessaa illee hin ba'u waan sammuun kee boqonnaan argannedha kan du'e yookiin ishiin badde lubbuun ishii badee kan jiruuf dhibee bara baraa kan ta'udha dhugaa dubbachuuf namni yoo aare akka qaba aariin namni ta'ee hin balleessina garuu balleessaa keenya san osoo furmaata barbaachisne yeroo qaaman jiru yookiin immoo yeroo dhaabbanne deemnu kana badiirraa illee odoof eeggan yoo balleessaa qaban illee badii keenya irratti gara jabeettummaan akkanaa kun faayidaa illee hin qabdu dhugaa nama tokko yoo lubbuu dabarsite garuu dhibee nama hedduu ta'uu dandeessa jireenya nama hedduu diiguu dandeessa fayyaa nama hedduu dhabsiisuu dandeessa waan ta'eef namni aariidhaan isaa ta'uu yookiin immoo nama ajjeesuun suusii itti ta'eetillee gocha kana kan godhe yoo ta'e dhugaa rabbi ani rabbuu isaa araarama natti hin fakkaatu akka dhuunfaa kiyyaatitti maaliif namni ajjeesee illee ta'e nama lubbuu namaa dabarsuun baay'ee namatti ulfaata garuu haala suukaneessaa ta'e kanaan immoo qaama ishee irratti miidhaa gahuun dhugaa hedduu ulfaata akka obboleeyyummaa kiyyaatitti akka obboleessaa kiyyaatitti yeroo gorsum tokko namni badii akkanaa ta'u gaa'ela keessatti walitti bu'iinsi yoo jiraate iyyuu waliigalteen yoo dhabame harka nagaa luka nagaa yeroo addaan baate waan keeti jedhame waan jireenya keetii abbaa manaa keetii yookiin qabeenya waan wajjin jiraatta yookiin biddeen kee kun irmaan waliin horatta waliin fiixa baata jedhan rabbuu sii qopheessa garuu dirqama nama sanitti taatee jiraachuun lubbuu keetillee dhabuu dandeessa lubbuu kee dhabdee immoo madaa bara baraa maatii keetiif ta'uu dandeessa jireenya biyya keenya keessatti duuti bara kana keessa dhugaa rabbiin nagaan haa buusu malee waan arguuf deemnuuf waan dhaga'uuf deemnu kun maal hedduu nama gaddisiisa dhugaa waan bara kamiyyuu dhaga'ee hin beekne waan bara kamiyyuu dhageenye hin beeknu garuu haala suukaneessaan kun baay'achaa jira
rabbumti bicha keessattuu nama qaluun akka horiititti nama qaluun kun basiita ta'ee jira biyya keenya keessatti rabbi nagaa haa buusu malee akka faashiniititti fudhachaa jiran natti fakkaate dhugaa rabbii yeroo daa'imman lamaa sun qalaman illee osoo namni tokko yoo nama tokko badii balleesse osoo adabbiin isaa sun uummata kanaaf ifa kan ba'u ta'ee namni deddeebi'ee badii biraa uumuu hin danda'u dhugaa maaliif adabbiin sun amma karaa seeratiin illee yoo qabame achumaan achi yoo ta'e adabbiin sun kan namatti namaafis barumsa ta'uu hin danda'u eebeluu akkana godhee miti illee akkana godha maarree yoo hidhame jedhanii namni akka dantaatitti fudhachuu danda'an garuu akkuma namni tokkootitti akkuma mootummaa tokkootti akka dhuunfaa tokkootitti namni lubbuu namaa haala suukaneessaa ta'e tokkoon haala hin jiraanne tokkoon kan dabarse osoo adabbii seera qabeessaa qabamu dhaloota boruu dhufuufis barumsa ta'a gocha akkana warra godhuuf warra sammuun isaanii waan gaarii yaadne waan gammachuun namaa isaan hin gammachiisne jiran malee ilma namaa kana keessatti hedduu nama gaddisiisa handuu obboleettii hedduu nagaraana nyaattee jirti. Nama hundi keenya iyyuu du'an oollu garuu du'a akkana du'a bushaayaa du'a madaa namatti gootu miti akka biyya keenyatti keessattuu waan torbee kana keessa dhagahamaa jiru hedduutti nama jibbisiisaa iyyuu biyya keenyaaf nagaa haa buusu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nama gaddisiisa dhugaa sirriitti nama gaddisiisa keessattuu nama qalmoosa akka horiititti bara lubbuun namaa akka horiititti ilaalame keessa kan dhugaa bara kun bara hedduu ulfaataadha bara nagaa haa buusu hundi keenya amantii qabnuun nagaa buusa nagaa akka rabbiin biyya keenya buusu kadhachaatuma gocha akkanaa warra godhuuf keessattuu warri jireenya kee keessatti bultii kee keessatti wanta akkanaa kan uumamu yoo ta'e haala nagaa ta'een haala tasgabbaa'aa ta'een yoo duute biyyee taata dhugaa wanni illikii waan siif fayyadu tokko qabu nama tokko ajjeestee fi faayidaa hin argattullee እና ወሮን ጎቻ kana godhu warroon haala lubbuu namaa barsanii nama qalanii nama ajjeesanii keessa darbanii amma tanaan dura waa'ee qalmaata bakka lamuun bakka sirriitti dhageenye jira ji'uma kana keessatti garuu ammoo haala suukaneessa ta'e tokkoon haala baratamne tokkoon yeroo nama qalanii akkasitti qirca nama godhanii qaama kee addaan babaasanii mataa keessatti kana nafne qaama kee warri kee walitti sagaraa keessa seenanii obboleeyyiin dhiigati hin eessa godharree inni alagaa ta'ee tokko akkasitti ishii cicciree mana hammaama keessatti ishii gate garuu warri ishii obboleeyyan ishii dhiigni ishii sun qaamni isaanii sammuun isaanii akka boqonnaa argatu jedhanii mana sagaraa keessa deemanii shinti beetisan keessa haranii isheedhaaf waan akkanaa kana akka qaamni ishii sun biyyatti isaanii makamuuf obboleeyyan isaanii akkas baastee hojjetan dhugaa garaa nama nyaata waan hedduu nama gaddisiisudha ilma namaa ta'anii dhugaa oduu bakka nama tokkoo buunee hooyaannee waan akkanaa kun nurraan ga'u ammallee biyya keenyaaf illee ta'e hundumti keenya mataa keenya rabbiin nu haa qajeelchu badii qabnu hunda rabbi dhiifama nu haa godhu barri kun bara dhageetti fillee haasa'aaf illee namaan tolle bara lubbuun namaa akka lukkuuyyuu yeroo ayyaana irra qabnutti natti fakkaate dhugaa rabbi ilmi namaa kun adda burfatti ba'ee qalameetu ajjeesee immoo mana hidhaa seenii nyaatee dhugee jiraachuun kun an akka kiyyatti dhugaa waa'ee hedduu namatti ulfaata waan nama jibbisiisudha. bara keenya kana keessa bara nagaa haa godhu warra lubbuun illee darbee rabbi lubbuu isaanii jannata haa qananiisu jenna wanta akka jechuu hin dandeenyu keessattuu uummata keenya irratti biyya keessatti gaa'elamaa jiru kanaaf amantii qabnu kun tsalootidhaan kun du'aa isaatiin osoo yaadate baay'ee gaarii natti fakkaata dhugaa akkanatti natti fakkaatetti baay'ee ulfaata ilma namaa taate dhugaa nama miidhuu fi miidhamtee akkuma jechuun baay'ee ulfaata madaa nama keessatti uumanii deemudha. inni takka yookiin lubbuu nama hedduu waan lubbuun tanaan dura dabarsee waan beekuuf haala mijaayaatti ta'ee tura mana hidhaa san keessa ta'u haala mijaayee fi achitti deebi'uu fedha qabaan lubbuu namaa dabarsuu garuu haala kanaan haala nama jibbisiisu kana waan akkana kana gochuu waan bareedan jedhan akka kiyyatti ergaan qabu kanumaa garuu hundumti keenya iyyuu jireenya keenya haala namatti dhiyaannu waan gaarii osoo dalagne waan gaarii oduu agarsiisne nama gocha akkanaatti illee godhe sagalee taane oduma adabbuma wayiitillee argatanii dhugaa rabbii namni borullee akkanatti hin deddeebi'u jeetu tokko jalama keessatti daa'imni sunniin hin qalamtee tokkos jahaadha manaa isaan qalee ammas kun waan akkana waa'ee qalmaan isaan kun baay'achaa jira akka faashiniitiitti fayyadamaa jiran natti fakkaate dhugaa hedduu nama jibbisiisa hedduu nama gaddisiisa yaan akka kiyyatti rabbiin haa araaramu rabbiin dhiifama nu haa ta'u badii balleessine hunda waan dhaggeeffatanii galatoomaa yaada obboleettii keessa sinii kennite sanis wannatti dhaga'ame dubbachumaa fi baay'ee waan magaraana nyaattee fi hordoftoota isaa daawwattoota siifan toobaa sumarratti xumura galatoomaa.